Sibni miidhaginaa fi sagalee tokkummaa Oromoo jibba biltiginnaan ammoo kaadirootatti ramaduun aadaa safuu fi duudhaa saba bal'aa borcaa jiru jechuun qeerroo Finfinnee komii dhiyeeffatanii jiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sudee keessatti hidhaa doorsisaa fi reebichi qeerroo irratti raawwatamaa jiru hammachaa jiraachuun himame. Aanichatti kan argamtu magaalaa Darrabbaarraa humnoonni tikaa humna biltiginnaa dargaggoota qabanii hidhuun halkan hidhaa keessaa baasanii reebicha cimaa irratti raawwachuun miidhaan gahaa jiraachuun ibsameera. Qeerroowwan mana hidhaa keessaa baafamanii reebamuun miidhaan irra gahe keessaa Jibriil Haji Hamzaa fi Abdoo Hajjii kanneen jedhaman maqaan isaanii rakkameera. Budada Oromoo Walloo Baatee hidhattoonni erga biltiginnaa qaban karaa daangaa Affaariin guyyaa kaleessaa gandaa Daamaatoo jedhamee yaamamu keessatti hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuun namaa kan dabarte ta'uu maddeen Oromiyaa miidiyaan sokkatti himan. Namni dhukaasa hidhattoota kanneenitiin lubbuun isaa dabarte Muhammad Ibrahim kan jedhamu yoo ta'u inni biroo ammoo madaa'uun yeroo ammaa yaaliin fayyaa taasifamaa jira. Hidhattoonni kunneen yeroo dheeraaf daangaa cabsanii seenuun uummata Oromoo Walloo ajjeesuun qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun saamaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Addamaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti humnoonni humna biltiginnaa maqaa sakatta'insatiin namoota konkolaataan akka hin imalle dhorkaa jiraachuun himame. Sakatta'insi kunis guyyoota 3 darban garmalee hammaachuun humnoonni kunneen namoota nagaa konkolaataa fi bajaajii irraa buusanii waraqaa eenyummaa isaanii irraa guuruun reebanii hidhaa jechuun dubbatan. Maddeen Oromiyaa miidiyaan sorgamasii dubbise. Akka maddii OMN Burraayyuu irraa dubbifne tokko himutti sakatta'insi daandii konkolaataa irratti taasifamaa jiru kun irreecha hora Finfinneetti torban dhufu geggeeffamuuf jiru danquuf kan kaayeffatedha. Qeerroo fi uummanni kana hubatee tokkummaa isaatiin kaayyoo isaanii kana jalaa fashaleessuu qaba jedhe. Humnoonni Tigraay haleellaa haaraa bananiin magaalaa amde worq to'achuun isaanii beekame. Oduu wal qabatee meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'anii turan adda waraanaa Wallootti booji'uusaa waraanni Tigraay beeksisee jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru babal'atee kan itti fufee yoo ta'u tibba kanas addoota waraanaa haaraa dabalatee jabaatee itti fufee jira. Haasaa jibbinsaa aangaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad TPLF irratti taasise Ameerikaan balaaleffatte. Gorsaa Abiyyi Ahmad ta'uun kan tajaajilaa jiru Diyaaqoon Daani'el Kibrat haasaa jibbinsaa finciltoota Tigraay irratti taasiseen seexana waliin wal fakkeessuu fi namoonni akkanaa lammata akka hin uumamnetti balleessuu qabna jechuun waltajjii tokko irratti tibbana dubbatee ture. Dubbii aangaa olaanaa biltsiginnaa kanaan hordofuun dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa haasaan jibbinsaa hamaa fi kan fudhatama hin qabnedha jechuun Associate France Press timuun USA'n akka balaaleffatte ibse. Yaa'u News fi Associate Press tu gabaase. Bulchiinsi Joe Biden Itoophiyaa fi Eertiraa irra qoqqobbii meeshaalee waraanaa fi teeknooloojii waraanaa kaa'uu ibse. Bulchiinsi pirezidaantii USA Joe Biden kan guyyootan dura sanada Itoophiyaa Eertiraa TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa qoqqobuu mallatteessee meeshaalee waraanaa fi teeknooloojii waraanaa kamuu gara Itoophiyaa fi Eertiraa kan seenne qoqqobbii jedhu kaa'e. Qoqqobbiin kun kubbaaniyyoota Ameerikaa fi biyyoota Ameerikaa wajjin hariiroo daldalaa fi teeknooloojii qaban hundi meeshaalee waraanaa fi teeknooloojii waraanaa gara Itoophiyaa fi Eertiraa akka hin ergine kan jedhudha. Maddi State Departmentidha. Iddoo kan xumuraatiin Sudaanitti yaaliin fonqolcha mootummaa fashalaa'uu miidiyaan biyyattii gabaase. Yaaliin fonqolcha mootummaa ture fashalaa'ee jira kan jedha gabaasni miidiyaa biyyaalessa Sudaan. Garuu fonqolcha kana eenyu faan akka duuba jiran hin ifoomsine. Gabaasaaleen Sudaan irraa ba'an akka mul'isanitti sochii waraanaa cimaan jiraachuu fi riqichi laga Naayil cufamuu ibsan. Associate France Press madda mootummaa beeffachuun akka gabaasetti kanneen taatee kana duuba jiran gama miidiyaa mootummaa to'achuuf yaalanis hin milkoofne. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork ijoon keenya kana fakkaata. Babal'ina oduu keenya illee keessa argattu ijoo isinitti makan ture amma. Jirraa nagaan daganne kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu ijoo ammaaf qabanne dhihaanne isinitti himaa an Muhammad Fantalleetiin. Afaan hirmaattonni irreecha bara kanaa daangaan qabu jechaa kaadiroota godinaalee fi aanaaleetti bobbaasuun irreecha danquu irratti leenjiin kennamaa akka jiru maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan.
waltajjiiwwan leenjilee godina hanga aanaaletti kennamaa jiran. Hirmaattonni irreechaa karaa waajjira aadaa fi turizimiitiin haalli mijatee fi akka milan taasifamaa jiraachuun hubatameera. Irreechaa kan hoogganuu qabu abbaa duulaa abbaa malkaa haadha siinqee fi foolleedha. Sirni miidhaginaa fi sagalee tokkummaa Oromoo jibba biltiginnaan ammoo kaadirootatti ramaduun aadaa safuu fi duudhaa saba bal'aa borcaa jiru jechuun qeerroo Finfinnee komii dhiyeeffatanii jiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sudee keessatti hidhaa doorsisaa fi reebichi qeerroo irratti raawwatamaa jiru hammachaa jiraachuun himame. Aanichatti kan argamtu magaalaa Darrabbaarraa humnoonni tikaa humna biltiginnaa dargaggoota qabanii hidhuun halkan mana hidhaa keessaa baasanii reebicha cimaa irratti raawwachuun miidhaarraan gahaa jiraachuun ibsameera. Qeerroowwan mana hidhaa keessaa baafamanii reebamuun miidhaan irra gahe keessaa Jibriil Haaji Hamzaa fi Abdoo Hajjii kanneen jedhaman maqaan isaanii rakkameera. Godina Addaa Oromoo Walloo Baateetti hidhattoonni erga biltiginnaa qaban karaa daangaa Affaariin guyyaa kaleessaa gandaa Daamaatoo jedhamee yaamamu keessatti hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuun namaa kan dabarte ta'uu maddeen Oromiyaa miidiyaan soorratti himan. Namni dhukaasa hidhattoota kanneenitiin lubbuun isaa dabarte Muhammad Ibrahim kan jedhamu yoo ta'u inni biroo ammoo madaa'uun yeroo ammaa yaaliin fayyaa taasifamaa jira. Hidhattoonni kunneen yeroo dheeraaf daangaa cabsanii seenuun uummata Oromoo Walloo ajjeesuun qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun saamaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Addaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti humnoonni humna biltiginnaa maqaa sakatta'insatiin namoota konkolaataan akka hin imalle dhorkaa jiraachuun himame. Sakatta'insi kunis guyyoota 3 darban garmalee hammaachuun humnoonni kunneen namoota nagaa konkolaataa fi bajaajirraa buusanii waraqaa eenyummaa isaanii irraa guuruun reebanii hidhaa jiru jechuun dubbatan. Maddeen Oromiyaa miidiyaan sorqamasii dubbise. Akka maddii OMN Burraayyuu irraa dubbifne tokko himutti sakatta'insi daandii konkolaataa irratti taasifamaa jiru kun irreecha hora Finfinneetti torban dhufu geggeeffamuuf jiru danquuf kan kaayyeeffatedha. Qeerroo fi uummanni kana hubatee tokkummaa isaatiin kaayyoo isaanii kana jalaa fashaleessuu qaba jedhe. Humnoonni Tigraay haleellaa haaraa bananiin magaalaa Amda Worqi to'achuun isaanii beekame. Oduu wal qabatee meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'anii turan adda waraanaa Wallootti booji'uusaa waraanni Tigraay beeksisee jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru babal'atee kan itti fufe yoo ta'u tibba kanas addoota waraanaa haaraa dabalatee jabaatee itti fufee jira. Haasaa jibbinsaa aangawaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad TPLF irratti taasise Ameerikaan balaaleffatte. Gorsaa Abiyyi Ahmad ta'uun kan tajaajilaa jiru Diyaaqoon Daani'el Kibrat haasaa jibbinsaa finciltoota Tigraay irratti taasiseen seexana waliin wal fakkeessuu fi namoonni akkanaa lammata akka hin uumamnetti balleessuu qabna jechuun waltajjii tokko irratti tibbana dubbatee ture. Dubbii aangawaa olaanaa biltsiginnaa kanaan hordofuun dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa haasaan jibbinsaa hamaa fi kan fudhatamaa hin qabnedha jechuun Associated France Press timuun USA'n akka balaaleffatte ibse. Yaa'u News fi Associated Press tu gabaase. Bulchiinsi Joe Biden Itoophiyaa fi Eertiraa irra qoqqobbii meeshaalee waraanaa fi teeknooloojii waraanaa kaa'uu ibse. Bulchiinsi pirezidaantii USA Joe Biden kan guyyootan dura sanada Itoophiyaa, Eertiraa, TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa qoqqobuu mallatteessee meeshaalee waraanaa fi teeknooloojii waraanaa kamuu gara Itoophiyaa fi Eertiraa kan seenne qoqqobbii jedhu kaa'e. Qoqqobbiin kun kubbaaniyyoota Ameerikaa fi biyyoota Ameerikaa wajjin hariiroo daldalaa fi teeknooloojii qaban hundi meeshaalee waraanaa fi teeknooloojii waraanaa gara Itoophiyaa fi Eertiraa akka hin ergine kan jedhudha. Maddi State Departmentidha. Ijoo kan xumuraatiin Sudaanitti yaaliin fonqolcha mootummaa fashalaa'uu miidiyaan biyyattii gabaase. Yaaliin fonqolcha mootummaa ture fashalaa'ee jira kan jedha gabaasni miidiyaa biyyaalessa Sudaan. Garuu fonqolcha kana eenyu faana